Yooyyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo samoona kana isinirraa badeetiin hin jira ayyaana masqalaarra jirra jechuudha. Egaa ayyaanni masqalaa baay'ee namatti tola. Isin akkam isin biraa warri biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtanii egaan biyyattiin keenya akkana fakkaatti kunoo xaafiin akkasittiin margee jira. Gaxariin baay'eedhuma tokko namatti tola jechuudha. Gaxarii deemeen ture samoona kana baay'ee tokko namatti tola agana kan hin jedhamne. Sababni isaa midhaan margee jira wanti hunduu wanti namatti hin tolle hin jiru bakka gaafa ilaalan gaxarii keessa gaafa deemanii wanti hundi namatti tola. Bargixaan hunda isaa waraabne malee osoon ammumaan karaarra deemu kana isiniif waraabee jechuudha qallaaluma kana miti kun nama karaarra deemudha. Ani immoo deemaa ture karaarra viidiyoo badaa waraabne garuu maatiin ayyaanaaf nu waamanii maatii bira deemnee turre. Achinan innaan achi maatii koo bira dhaqee garuu kaleessan dhaqee galgaladha yeroo sana waraabuu hin dandeenye guyyaadha amma jechuudha yeroo namni itti waraabaa jiru kuni. እና ቪዲዮ በዳ ወራምኔ ሀተው መሌ ከጨራቴ ሞ ማቲ ኮብረ ደቄ ከኖቦሌሰ ኮቲ ዴሴ አችን ለመንዴ ቡጀዴ ሞ እሼ ብራሞ ጋ አካ አዳ ብየ ኬኛቴቲ ጋፋ ነምኒ ደሄ ዳቦ ቶልፈተኒት ወንተ በርባቸሱ ሁንዱማ ጎዳተኒ ራወተኒት deemuu hin beektu jechuudha. Namoonni baay'een keessan warri gexarii keessatti guddatanii akkasuma immoo yeroo nama laalcha jedhama mitiire nama laalcha giroodha qab maal tolfatanii akka deeman hin beektu kan qabu qalee hindaanqoo qalee yookiin immoo laagii heesseedha jechuudha warra deessuu sana. Gazaan nuti garuu akka carraa ta'ee ani maatii bira dhaqee malee itti yaadee miti jechuudha. Dura kanan dhaqee isaan maatiin nu dhoksanii turanii akka isheen deesse iyyuu natti hin himne. Isheen erga deesse torbee guutteetti beekaana dhoksanii jechuudha akkanan isin fedhee dhaqu jedhanii achumaan naan immoo erga dhaqeetti jedhee erga akkas ta'ee maal godhiin lama deebi'a jedhee har'ammoo akkasittiin wantoota garaagaraa hojjedhee daabboo tolchee darbee immoo ishee bira dhaqee jechuudha. Mana ishee dhaqee walitti dhiyoodha manni isaanii amma walirraa fagoo miti mana maatii keenyatti. Gabaanis immoo nutti dhiyoodha waan barbaanne sa'aatii barbaannetti baadnee bituu dandeenya jechuudha. Magaalaan nutti dhiyoo jira jechuudha. Innaa achiin deemee waan na barbaachisu hundumayyuu bitee daabboo tolchee achumaan immoo handaanqollee binnee handaanqoo qallee handaanqoo geessinee dhaqne jechuudha mana isaanii. Isaanis immoo faa godhanii diqqisanii nu eeganii ayyaana masqalaatii waan ta'eef innaa akkasittiin haala bareeddu tokkoon dabarsinee viidiyoo waraabuudhaaf garuu na eeyyamuu didanii mucaa isaaniillee suuraa kaasuu na eeyyamuu didanii baay'uma tokko na aarsanii ani immoo waan nama dhibuu bijaama dhumaan hin jira. Wazilaa walumatti dhiyoodha jedhee tanaan jakkeetti qofa uffadhee bijaama dhumarraan jakkeetti uffadhee wayi borciin kiyyayyuu baay'ee tokko rufatti ba'ee jira. Na argitanii beektuu takkaa isin na argitanii hin beektanii miti akkas dhaabadheeti. Innaa guyyaa tokko anillee viidiyoo isiniif waraaba jechuudha osoo borciin kiyya kun irraa hin qannasini. Akkasii isiniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota koo innaan karaa deemullee isiniif waraaba jedhee maazariin viidiyoo waraabni jettee na dhorkitee rakkoo hin qabu lakkii na waraabadha ani deematiin hin ittaasaa jennaan na didanii maazariin illee anuma faana deemtee. Isheen kun immoo intala kootiin beektu mitiira isheen daabboo baatteertu. Qamisii eenyu uffattee akkasiin jirtu beektu qamisii kan obboleessa kootii jechuudha. Kassayyuutiya. Achi bira bultee ishee bira bultee ganama nu dhuftee tiyyee dhuma kootu naa hojjete jechuudha waan hunduma isaayyuu harmee dhuma kootu hojjete ani kaleessaa akkuman dhufeen isheen dayitii ishee argeennaan gara magaalatti deebi'ee wanta na barbaachisu hunduma isaa bitadhee dhufee daabboo ganama kana tolchine galgala bukeessinee ganama tolchine maazariin kan koommoo wantoota barbaachisu handaanqoo hunduma isaayyuu halkanii daanoo hojjettee bulchitee. Sana booda ganama fudhanneetii deemne jechuudha mana isaanii iyyuu achitti faa jennee achi oollee siniin jedhaa kabajamtoota hordoftoota koo neetwoorkiin immoo badaa hin jiru.
Egaa biyya keessa yoo achi xiqqoo gara gaxariititti yoo deebi'ee mana maatii kootti yoon deeme neetwoorkiin hin bada jechuudha. Lafa xiqqoodha garuu lafichi isaa dheeraa miti walirraa lafa gam nama oofu seetan lafa sa'aatii walakkaayyuu nama oofu. Manni obboleessa kootiitii fi obboleessi koo magaalaa keessa jiraata. Harmeen koo fi faazariin kan koo immoo gara gaxariiti jechuudhaan isaan jiraatanii. Innaa achumatti dhaquudhaaf lafuma sa'aatii walakkaayyuu hin deemu. Namni dadhabe yoo lukaan kan deemu lafa sa'aatii walakkaa deeme malee namni inni kun daqiiqaa 15 wayiti jechuudha. Innaa lafuma aga kanatti neetwoorkiin qe'ee maazarii fi faazarii kootii hin jiru. Qe'ee obboleessa kootii hin jiru. Innaa kabajamtoota hordoftoota kootu mana oduu kiyya odeessuun irratti dawalamee ture. Egaa dubbisee isinitti deebi'ee akkasii isiniin jedha. Kanaaf hamma immoo mana isaa jirra waan ta'eefi egaa neetwoorkiin gadi viidiyoo kana gadi naa buusa ta'ee gadi hin buusu ta'ee hin beeku. Yoo gadi naa buuse gadi naa buuseera. Gadi hin buusu soo ta'e immoo guyyaa gadi bu'eetti gadi haa bu'u isiniin jedha. Isin bira haa ga'u guyyaadhuma isin bira ga'eetti. Akkasii kanaa samoona kana yoomii raasee Jumaata irraa kaasee wal argaa hin jirru. Wanti na balleesse kanaaf ayyaanaaf maatii bira deemne achumaan immoo uffataa jenneen isiniin jedha. Gaafa gadi bu'uttee gadi bu'ee isin bira hin gahaa. Ayyaanni baay'ee bareedu tokko baay'ee namatti tola. Maatii biratti ayyaana dabarsuun namatti tola garuu namni immoo mana godhatee jiru baratti daarii kan ta'e jechuudha. Manuma ofiitti ayyaana dabarsee sanaan booddee maatii ofii bira deema yookiin immoo maatii abbaa manaa ofii bira deema jechuudha. Gaafa ayyaanaa malee dubartiin tokko erga mana godhatteen booda mana warra isheen ooltu jechuudha. Mana abbaa warraa ishee yoo ta'e malee mana warra isheen ooltu akka aadaa biyya keenyatti jechuudha. Dubartiin edda heerumteen booddee manuma ishee oolteet barii ayyaanaa yookiin bariituu lammaffaa yookiin bariituu sadaffaa maatii bira dhattee maatii ilaalti jechuudha. Waan barbaachisu godhattee maatii ilaalti dhattee yoommoo hantinii jettee warra abbaa manaa oolu jechuudha. Gaa masqala kanarratti warra abbaa manaa oolu. Warra abbaa manaa yoo maaliif hoo jettanii akkuma maaliif nama dubartiin tokko manuma abbaa warraatti mitiiree kan galtu. Abbaa warraa fi immoo warri isaanii silaa tokkuma waan ta'eef ayyaana achitti dabarsuun hin danda'ama. Garuu immoo mana warra haadha isii abbaa isiitti dabarsuu hin dandeessu jechuudha. Dubartiin tokko erga heerumtee abbaan manaa isheellee achi warra isaa dhiisee warra isheetti hin dabarsu ayyaana. Waan seera keessa hin jiru. Akkasii isiniin jedhaa nuti manuma keenyatti ayyaana masqala keenya manuma keenyatti dabarsinee mana maatii warra abbaa manaa keenya sinannee abbaan manaa keenya garri warri isaanii fagoodha waan ta'eef gara waliisoodha. Nuti immoo as biyyi kan koo wasarbii as jechuudha. Tajii warri beektanii ani achidha jechuudha. Kanaaf immoo asumatti magaalaadhuma keessa jirrutti alamganaa keessatti dabarsinee sanaan booda maatii keenya dhaqnee ilaallee isiniin jedha. Oduu isinitti dheeresseen jira. Egaa ayyaana masqalaa haala kanaan dabarse isiniin jechuu barbaadetanii asiif achi osoo hin deemu waan kana ta'eefin isinirraa illee badee isimmee maal jirtu si yaadeen jira iyyuu dhugaa waaqa si yaade miidiyaan kun akkamitti akka jiru iyyuu laalaa hin jiru samoona kana seedoon faana isa jira. Isaan yaade isinis isin yaadeen jira garuu seedoo faayyaade amma jechuudha. Inuma jiranii isaan maal ol godhanii meenatti odeessa. Maal ol godhan maalirraa wal ga'anii Sumayyaan maal goggodhaa jirti. Saayidoo fi Roozan akkam wal godhanii wal fuudhanii moo ganaadhuma. Samoona kana guyyaa meeqaf kunoo guyyaa lammataadha. Guyyaa sadaffaadhaaf an deemaa jira jechuudha. Erganii sooshaal miidiyaa kanarraa fagaadhe. Innaa banee ilaaleen beeku neetwoorkiin naaf hin banu waan ta'eef maal ol godhan meenatti odeessaa jamaa gurri na nyaataa jira maal keessa jiru laata.